kabajamtoota dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii jalatti kan argamtan kabaja nagaaniif araada waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha kan inni irraa hojjechuu barbaadu kobosa daqiiqaa 30 keessatti kan xumuramudha. Anna na ilaalan takatalaan isiniin jedha. Anamman qopheeffadhe daakuu kanan qopheeffadhe isin immoo amma isin ga'u itti naqachuu dandeessu. ኔዶ ደግሞ አራት ማንካ ነው ይሄ ያዘጋጀሁት። አራት ማንካ ነው ኩኒ ማንካ ፍሬ ቹዳ ማንካ ፍሬን ቆጴፈዴ ከና ብሻኖ አዳ ብሻን ቀበና ጥኖሽ ወልት ነቄ እትኒ ቡኬሳ ቹዳ ኩንሞ አሸቦዳ አሸቦ ከነሞ ማንካ ለማ አሲትና ቀዳ ጀቹዳ ኩናቲ እና እርሾን ተናቀሙ አከሰቲን ሆጀተማ ከነሞ ብሻን ቀበናዳፍ ኦአን ተናቀዳችሁ አማ ኩናው ቡኬሳን ጅራ ኢላላን ሲንደዳ ከበጀምቶ ተቀፊፈቱ ተኮ kunola daqiiqa kudhan hamma asii ta'e sukkuumuu dandeessu kunoo akkasitti lallaafee jira. Kana daqiiqaa 30 booddeen hojjedha jechuudha. Ilaalaa caqashaaloo kunola kanatti qadaaddatanii akkasitti nukkaamamee hamma daqiiqaa 30 booddeen hojjedha jechuudha. Kana bakka bukaa'u minaamin hin barbaachisu caaluma hidhee akkasitti shaffanneetu daqiiqaa 30 booddee hojjetama. Amma sittiin na eegaa kunoo tilaa xumuree kun akkasittiin kukkuteen jira. Akkasittiin daqiiqaa 30 booddee akkasittiin hojjetama jechuudha. Bukaa'u hin barbaachisu maaliif ershoon itti naqamne wanta ta'eef kanaaf isin jedha. Akkasittiin ammoo yeroo hojjedhu na ilaaltu jechuudha. Akkasittiin hojjetama. Ulaa kun olaa akkasittiin hojjetamaa jechuudha. Akkasittiin haphatee jechuudha. Kun olaa xumuramee jira. Amma bakka zayitii keessa xabbasuudhaaf na ilaalan siin jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota tokko share like subscribe naannachuu ina baaffatin lafa kanattiin xabbasamaa ilaalaa ishee kuno akkasittiin nama jira ilaalaan isiniin jedha. Bakka xumurameera. Nagaan naa tura. Share like subscribe naannochuun irraanfatina bukkee dhaabadha na jajjabeessaan isiniin jedha.
amma baatu warnaa wajjin jirtan immoo galatoomaa galatni keessan guddaadhaan isiniin jedhaa nagaan naa turaa baay baay.